kabajamtoota hordoftoota sagantaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoodhaa kanneen sagantaa keenya sududaan hordofaa jirtan hundi keessaniyyuu galanni keessan bilisummaa ta'u jechuudhaan mee imala har'aa keessatti jechuudha paartiiwwan diraamaa marsaa jaaffaa irratti filannoo biyyoolessa yeroo jalqabaatiif dimokiraasiin keessatti mirkanaa'e akkasumas yeroo jalqabaatiif uummanni biyyattii hiree adda addaa keessatti argate jedhan yoo kana jedhanoo qaaniin eessa jirti akkasumas kan uummanni filachuu malee eenyu laata ummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti namni isaa ta'u eenyu jedhee beekamoo hin beeku jarri kun gurramoo ijaan dhaga'u akkasumas sammuudhamoo miilaan yaadu waan ajaa'ibaati kanaaf kan kana fakkaatan irraa daqiiqaa lameen tokko eega waa jennee booda diraamaan ummanni Oromoodhaa har'a itti koflaa ture kunoo maal ilaala Oromummaan tun gabrummaan uummata Oromoo irra turte tun isa laaleessite nama keenyatti fakkaata ummanni keenya akkasi sobame akkas dagame garuu inni sabboonummaa Oromootu hirriiba na dhorka jechuun isaa nuti ijaaramuu fi nuti hayyuu qabaachuu fi nuti sabboonummaa qabaachuun keenya nuti falmachuun keenya isa gubee jira jechuu isaa wanni isa gube wanni isa laaleessisii kana jechuu kanaaf kana hunda ummanni Oromoo ofirraa beekuu qaba ummanni Oromoo taa'uu qabu ijaaramuu qaba ijaaramee mirga isaa falmachuu qaba biyya teenya jee koloneel gammachuu ayyaana waan laaffanneef diinni nurraa fudhate malee waan takka taanee diinni nurraa fudhate miti garuu abbootiin keenya haala quunnamtii uummata addunyaa kana uummata addunyaa quunnamtii uummata addunyaa dhabuun meeshaa baranee dhabuun tooftaa baranee barachuu dhabuudhaan osoo isaan meeshaa dulloome haturiin diina dura dhaabbatu jiranii diinni faffacaasee isaan gabroomse har'a garuu alhamdulillah galanni rabbiif haa ga'u itti hundinuu itti teenya bana gurri keenya bana waa hedduu gar waa hedduu dhageenye kanaaf ilmaan Oromoo taa'uu qabnu jajjabaachuu qabnaa numa kanaatu uumaa asirra jiru kana nama seenaa hin qabne nama abbaa isaatiifuu garaa hin laafneef ijji immaan isaa hin qabne Haacaaluu ajjeesuun tokko furmaata Jawaar Mohaammed itti qabuuf siyaasa isaanii mandheeffatanii kana gochuudhaaf ammoo jalqabumarraa sirna hidhaa kan eegalee Abiy Kaasaayedha paartii Izeemaa jedhamu kan Biraanuu Naggaa yookiin Arbanyoochi paartii jedhamuun paartii warra goototii Habashaadhaa kanaan as ba'u masara mootummaa keessatti dibbee Daani'eel Kibrat fa'aa fi nafxanyoota yoo dhaatu Oromoon masara keessatti Oromummaa urgaa'uu dhabnaan kun jalaa miliqu kun ammoo inni ejjannoo akka Jawaar Mohaammed qabu hidhaa filatee saba isaa kan abdate san irraallee sagalee dhabee taa'utti jira yaa ta'uuti malee erga Jawaar hidhame teessoon mijaawaan televiziyoonii OBN yookiin Oromiyaa Broadcasting Network jedheet gadi ba'e televiziyoonii qonnaa sirna dhufaa dabraa keessatti ergamummaa fi taligaa siyaasaa uummata warra aangoo qabanii jala deemu kan ammoo asitti boqqoolloo uummataa waan hin jirree fi akkasumas saamicha qotee bulaa keenyaatiif karaa banuun ajandaa riqicha gabroonfattootaa fi qotee bulaa keenya akkasumas farra uummata Oromootiif qabsoo Oromoodhaa ta'e televiziyooniin OBN kanneen finxaaliyootaa fi hattoonni murna keessatti guutan paartiiwwan dhaloota haaraa paartii Izeemaa akkasumas paartii Addis Hiyoot jedhamu namoonni afaan Oromoo dubbatan sun waan isin raajeessu keessa waan garaa nama nyaatu keessa namoota afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye kanneen goobana daaceerraa gargar baasuu hin dandeenye ilmaan Zinnaash Taayyaachoodhaa afaan barsiistee maqaa adda addaa moggaastee itti kennitee gadi baaftee ta'uun uummata Oromoo kan ija qabu kan sammuu qabu kan onnee fi laphee sabboonummaa qabuuf ifaadha bakka addi bilisummaa Oromoo bakka paartiin KFO yookiin Kongiransiin Federaalistii Oromootii fi akkasumas bakka hayyoonni siyaasaaf qondaalli adda bilisummaa Oromoo Abdii Raggaasaatii fi Jawaar Mohaammed faan koloneel gammachuu ayyaanaatii fi hayyu dureen miila tokkoon dhaabatee mana fincaanii waraanni geessutti filannoon isaan geggeessuuf Oromiyaa keessatti fulleeffatanoo tarii maali laata kana keessatti yoo daqiiqaa 5 kennan namni farra qabsoo Oromoo ta'ee fi ilmi nafxanyaan guddifte hundeen nafxanyaa ta'e Oromiyaa keessatti dhalate Haayiluu Addunyaa namni jedhamu paartii badhaadhinaa bakka bu'eet televiziyoona boqqoolloo gubbatti yoo haasa'u uummanni Oromoos faana bu'ee dhageeffachuu eegale tarii paartiin dhaloota haaraa kun adda bilisummaa Oromooti moo akkasumas KFO'tu maqaa jijjiirateet as dhufe jedheet namuu gurra itti qeense
GMO TVnis kana hordofuudhaan waan ajaa'ibaa qabatee dhufeeti jira. Qophii keenya dhimma sirna nafxanyoota kaleessaatii fi PP jedhu irratti kan isin dhiyaannu ta'a. Barnoota keenya qabsoo bilisummaa Oromoo sirna jaarraa 13ffaarraa hamma kaleessaa eegalle xumurraati. Sagantaa kana booddeetti hayyoota wajjin marii kallattii FB'dhaan wal qabsiisnee kan tamsaasnu ta'a. Irratti hirmaadhaa isin jenna. Muuziqaa ma eegalle kanaan gama sagantaa haalli nurratti ragamaa jiru. Abbaan fedhe gubbaarraalee malaayikaa fidanii yoo ragan filannoodha. Filannoo isaanii nuti hin barbaannu. Filannoo kaleessa dogoggoraan wanti nu goone yoo jiraate waan silaa uummanni keenya barbaadu dhiisneet uummata keenya gadi qabneet teessoo jalatti qabneen alatti waan hin jirreef kanaafiyyuu ragaan nuti ragamu kamiyyuu fuullee keenyatti haa ta'u jechuun beellama kaleessa irraa hafanii jiran. Akkamitti dammaqamoo malee jalqabumarraa Lammaa Magarsaaf Jawaar Mahaammaditti kan dhaadate Abiyyi Ahmad namni jedhamu kuni as baheet waa'ee iskoortii paarlamaa irratti dubbachuudhaan OMN'if Jawaar irratti xiyyeeffachuu namuu hin wallaalle. Ummata Oromoo bira dhaqee aggammii gama isaatiin qindeessee Faransaay bira deemeen jechuudha. Koloneel yookiin Komaander Tasfaayee Urgee ajajaa Komishinii Poolisii Federaalaa isatu qindeesse jechuudhaan shira Oromoof Oromoo waliin dha'uun rabbiin Oromoo ummanni afran qalloo itti amanu yookiin Oromoon itti amanu na haa qabu jechuun diraamaa sirba abbaan isaa Mallas Zeenaawii barsiiseen asi ba'e. Warshaa daabboo nafxanyootaa eebbisuudhaan mililikna zaranyinnatin የምትቃወሙ ታሪክን ስለማታውቁ የነዚህ ጉዳይ ቀላል ነው። ዋን ሚሊሊኪ ፊ ዋን አደዳ ወሪ ሃሶይተኒ ዳደሲተ ዮኪን ጅቢንሰ ሰቡማ ለብሲተን ኩኒ ሰልጳዳ ኑፊስ ሰልጳዳ ከነ በበሌሱፊስ ሰልጳ ጀቹን itti deebi'ee osoo uummanni Oromoo beeku Haacaaluu Hundeessaa balleessuudhaaf waa hundayyuu raawwate. Sirni Abiyoo Kaasayeedha imaammata kana qofa osoo hin taane Oromiyaa walabaa akka uummanni Oromoo hin ijaarre jechuudha ብሔርተኞችና ብሔር ተኮር የፖለቲካ አቋምን አናካሄድም jechuudhaan afaan kanaan ol bahuu eegale. Amma immoo dubbiin hudhaa qabnaan as deebi'eetu waan hin jirre haasa'e. Dhimma Jawaar Mahaammad Baqqalaa Garbaa, Koloneel Abdii Raggaasaaf qondaaltota siyaasaa Oromoos ta'e akkasumas akkuma beekamu namni saamicha dhalootaa irratti gaggeessaa jiru kuni nama seenaa hin qabne, nama abbaa isaatiifuu garaa hin laafneef ijji imimmaan isaa hin qabne Haacaaluu ajjeesuun tokko furmaata Jawaar Mahaammad itti qabuuf siyaasa isaanii mandheeffatanii. Kana gochuudhaaf ammoo jalqabumarraa sirna ida'amuudhaa kan eegale Abiyoo Kaasayeedha. Paartii Izeemaa jedhamu kan Biraanuu Naggaa yookiin Arbanyoochi paartii jedhamuun paartii warra goototii Habashaadhaa kanaan as ba'u masara mootummaa keessatti dibbee Daani'eel Kibrat fa'aa fi nafxanyootaa yoo dhaatu Oromoon masara keessatti Oromummaa urgaa'uu dhabnaan kun jalaa miliqu kun ammoo inni ejjannoo akka Jawaar Mahaammad qabu hidhaa filatee saba isaa kan abdate san irraallee sagalee dhabee taa'utti jira. Yaa ta'uuti malee erga Jawaar hidhame lubbuun ilmaan Oromoo kumoota hedduun lakkaawaman sirna TPLF fincaalaa baduun isii ni beekama. Duula kana balleessuudhaaf akkasumas muummee ajandaan as ba'e akkuma Mallas Zeenaawii Oromoo dhabamsiisuudhaaf qurxummii balleessuuf bishaan jalaa gogsuu qabna jedhu OPDO'n kitaaba abbaan isaanii kaleessa kaayee fi ittiin leenjisiisan fudhachuudhaan waan imaammataaf tarsiimoo sagantaa siyaasaa uummata Oromoo hin qabneen kanaan as qajeelani. Fiigichi maaraatoonii gurguddaan godhamuudhaaf yoo deemamu paartiin kaafaa ofii adda bilisummaa Oromoo olaantummaa Oromiyaa keessatti qabaachuun Abiyootiif dhibee taate. Kana gochuudhaaf maal godhuu qaba? Afaan kaleessa dubbadhe san maharrabiidhaan ukkaamsadhee yookiin haguuggadheetiin wanti an gochuu qabu yoo jiraate warra sagalee qeerroo jirtu yoo jedhan dachiin akka guyyaa qiyaamaatti jalaa sochootu kana ugguruu qabatti mala baafate. Kana gochuudhaaf michuu yookiin ammoo kaadhimaa jaalallee isaa kan ta'e Isaayyaas Afwerqii Asmaraatti simate. Gama biraatiin maqaa isaatii fi adeemsa daba siyaasaa isaatiin yeroo ammaan tana kan badaa jirtu Soomaaliyaan Muhammad Abdullahi Farmaajoodhaan filannoo aangoo akka dheereffatan isaan sadeen kuni utubduu sadeen gufuu dimokiraasii Afrikaa gaanfa Afrikaa ta'uudhaan addunyaan qeequu eegalan. Al Jazeera, CNN, Washington Post, The Guardian, akkasumas France 24 fi Reporter, Reuters kana malees jechuudha International Rights Civilian Association kanneen kana fakkaatanii fi UN, America White House akkasumas dubbii himaa Ameerikaa Antonio Blinken kana malees itti aantu pirezidaantii Ameerikaa dabalatee John Biden kana malees Firaansi
Jarman biyyoonni waliigala gamtaa Awurooppaa hedduun qoqqobbii yeroo ammaan kana fufurdaa qopheessaniit garii irra kaa'aa amma immoo tarkaanfii haleellatti irra waliigalanii jiru. Gama ajandaa keenyatti deebina. Jawaar Mohammad yeroo 27 ol ji'oota 10 keessatti abbaa keenya Baqqalaa Garbaa wajjin mana murtiitti deddeebi'uu irratti jira. Gama biraatiin abukaatoo jalaa hidhuudhaan beellama isaanii har'aaf ji'aachaa nutti dabarsaa kan jirtu biltsiginnaan yookiin nafxanyoonni kana malees cunduurotaa fi horiiwwan akka hangaasaa masara mootummaa keessatti marga inni dheedu jalatti ciranii akka horii faranjitti lallabaa jechuun toora feesbuukaa akkasumas nuubiyaa miidiyaa jechuudhaan hayluu goonfaa kana malees nama hayluu addunyaa jedhamuu fi daani'eel bariisoo areerri gamtuu OMN keessaa ba'e dammaqaa nagaasaa dabalataniit miidiyaa nama sadiitiin masara mootummaa keessaa lafaaf mana fudhatanii qabsoo Oromoodhaa gurguruu itti fufani. Qabsoon bilisummaa Oromoo jalqabumarraa kaaseeyyuu adeemsa sansakaatii fi tartiiba kan hin qabanne rakkoo hoggansi Oromoo Atakaaroo Minneapolis Minnesotaatti korri sabaa taa'amuu fi waldaan qorannoo hawaasaa Oromoo Jawaar waan jedhe keessa hoggansa Oromoo yoo dandeenye mataa walittiina dadhabnu ammoo miila walittiina jechuudhaan guduunfaa miilaa siikkatanii boolee keessatti summii eegalani. Kabajamtoota hordoftoota keenya dhimma hidhamuu Jawaarii wal qabsiisee tokko meeshaawwan isaaniif laatame hundinuu meeshaa gama seera qabeessaatiin Jawaar Mohammadiif laatame arra ammoo gama meeshaa yakkatti godhame. Kaleessa shororkeessummaan guddaan nama ajjeesuudhaa fi hidhuudha jedhe Abiy Ahmad Ali. Shororkeessummaan nama ajjeesuudha jedhe har'a ammoo abbaan nama ajjeesuu caala TPLF caala ummata Oromoo duguugguudhaaf yeroo ammaan kana murate Abiyyoot Kaasa'ee yookiin Abiy Ahmadi. Gama biraatiin gaagura duwwaa kinniisni ittiin galle asii Aggaaroot asii Aanaa Mannaa asii Gommaa asii Baale Arsii Wallagga osoo hin jenne akka waan kanniisni ittiin galu sanduuqa keelloo sanuu mallattoo hin jaalanne otoo sanduuqa sanarratti jechuudha the yellow Libyan yookiin ammoo revolution war yookiin osoo jedhamee fi yellow movementiin warraaqsaa osoo irratti kan katabamu ta'e biltsiginnaan gaagura sanillee hatattamaan gubaa jetteet gurraacha ibsuun isii beekamadha. Uummanni siyaasaa fi tarsiimoo hin qabne kuni maqaa shanee jedhuun lixa Oromiyaa irratti ilmaan Oromoodhaa qulqulluu ilmaan Maccaa kallattiiwwan afuriin itti duuluun gama biraatiin kaaba Salaalee keessatti humnoota addaa gurmeessuun akkuma shirri yeroo garaagaratti raawwatamaa ture Oromoof Oromiyaa dhabamsiisuudhaaf har'as gadi bahaniitii jiru. Dubbii Jawaar faa lafarra harkisuudhaan abukaatoowwan seeraa hedduun isaanii kun jalaa hidhamuun kun beellama jijjiiruun amma ammoo oliyyannoo isaanii gama shororkeessummaatiin haqqi seeraa dhugaan ifa jirtu. Shororkeessummaa kana guutumatti manni murtii olaanaa federaalaa yoo irraa haqu dhimma ragaa fuulleedhaatiin as dhiyeeffadhaa baalangaa naftanyoota ajandaa Abiy Ahmadiin gadi ba'uu eegalani. Heera biyyattii keessatti